kuno dhawasee kuno. Maala softa gurbaa. Ati wangela haaraa unu. Mee muhitii irratti qabinaa dubbatu gurbaa dubbadhu. Ata odis. Gurbaan kun nama Ati maal ta'u ooltu? Wangela urjii jedhu urjii virgin jedhu. Fadhichee gartee hiika haaree wangela urjii hiiko haaree jedhu haaroo. Ani ganna sharaa laxxafadhee garaajii sobduun iyyuuni oolle sharaa laxxafadhee shaashamannee keessa iyyuudha. Gadi ba'ee jechuun sharaa eenyu shantama ta'e luukii shantama ta'e dhibba ta'e. Yaa. Dhugaa waaqa jiraata. Maa. Kuwaa illee namuma kaa iyyaa rubanatee. Sharaa laxxafadha ammaan booda maal gochuun mana madaamiitiin du'are eega dubbii akkas ta'e. Eega nagada taate sharaa dhaabbadhu galii biyyatti maqaa isaatiin jedhi boqonnaa siifin kana hin lallabda. Way maaltu si rakka? Yaa anillee intala waaqayyooti maa lallabuu qaba eega dubbii akkas ta'e maaf keessaa yookaan ammoo amantii isaanii kana dhiisee biraa deemu. Amma amantii keessaa si baasanii maal gootati? Ifiif rakku jirta. Malee Angela Maatiyoos kana dubbisnaa. Obbo Mo'aati keessaa shaadaa qabsiisee jetti takka moo miskiina rabbi. Keessa nama maaliin qabsiisa? Obbo Mo'aati kallattiidhaan nama qabsiisa malee. Egaa Yesuus mana qulqulluu. Urjii haa dubbattu jetta isinii dubbadhe kana ka isinitti tole ka isinii hammaate ammoo bishaan qabbanaa dhugaa haasofni kiyya yoo isin gube nagarra bulaati warri keerri warri sharrii akkasuma bula jiraachuu keessan barbaanna baasawwee duu keessan hin feenu. Feenu maqaa isaati. Hinduun abbo umrii dheeraadha. Wangeela kana boqonnaa wayii ilaallachuu jirra bara. Takka. Abu Muaz. Labbeek habibi. Akkanuma akkanatti maaqa fudhachuun bare ijoolleen fudhatu akkuma saahibul haqqi akkasii daliin na'am waan tokko jira bare gaaf tokko ummanni tokko imaam Abu Haniifaatti dhufanii qissaa bareedduu takka waan wanni kun barnoota illee keessaa qabdi. Imaam amma dubbii isaanii tana ofuma isaaniitii akka mirkaneeffataniif waan godhanii Abu Haniifaan arraa dhimma wayiitiin qabaa dhimma wayiitiif hin deemuu deema arnatti hin mijjatu natti hin danda'amuu jeen arra isin keessummeessuun maalimee Abu Haniifaa dhimmi deemuu fi deemtuun sun maalimee jennaan doonii takkaatu jeen bahara kana keessa ofii isiitii ta deemtu doonii gartee ofii deemtu ta namni of hin jirre ta meeshaallee ammas ofuma isiitiif irratti feetu namni irratti fe'u hin jirre ta gartee hoggaa dhuftellee meeshaa san ofuma isiitiif irraa buustu ta namni irraa buusu hin jirre doonii akkanaa takkaa dhufu jira saniin keessummeessuu deemaa jeen hay dooniin akkamitti meeshaa ofiif irratti feete kan namni irratti hin feene akkamitti ofii bahara kana keessa deemti kan namni bahara kana keessa namni ofu hin jiraanne jennaan ka dooniin xiqqoon tunuu fedhinnaa isiitiin ofii isiitiin meeshaa irratti feetee deemuu hin dandeenye aalamni guddaan kun akkamitti fedhinnaa ifiitiin socho'uu danda'ee deebiin teessan tanumaa nagee hangalaa jee akkasi geggeessee akka fudhachuuf jechi tokko namaaf gahaadha hedduu galatooma laffaatii guddala jirtanii. Wallahi dhuga osuma aqli itti fayyadamanii gartee aqlummaan tunu uumama kan akkanumatti sii galti ittiin fayyadaman malee nama beekaa didu malee wanti hundi hin beeyti. Wahumaa fi jaansan keessa jira malee jarri baay'een isii galteef jirti dhuga haqiqatan. Dr. Hamdi assalamu alaikum welcome. So dhugaa keessan jajjaman marraa kuma dalila itti fiddullee hin fudhatu namni dhugaaf deemu uummata akkaatu isaa amansiisa. Hamdi assalamu alaikum. Yes. Bro, saya ibsa jiru dubbadak. Yeroo mana kee jiru eenyuun ejjiin haasaa eenyuun haaseesaan beeku yaa jiran. Keessummaa innatti heddummaa. Hunda dubbistani ustaaz al tokko assalaamu alaikum jennaan gubbaa jala
walumatti taate. Yes. Mana kiyya fi kana beekame asaare asawa. Ani namni hafuuraa dhufanii qoyaame warri soddaa ammaa dhufanii kuu jedhanii Ustaaz Hamdii etaa abbaato. Ani eenyuunis dhufe kuno ati atuma ka. Sa'aatiin kan isaanii amma taa'imii kanatti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Yohaannis mana goota ifu ani eenyu na beeytanii ati Yohaannis Akkaawuntii tanatu akkaawuntii seena qabeetti wayitii beektanii guyyaa tokko joonii itti ol seensee itti ol seeneetuma bishaan dhugeeraani. Arraa'u dhukkee irraa kaase hiddaruu warra qaacam godhee irra qabe. Ustaaz Hamdii. Lallaba dhaabbo. Mana kiyya beenteen hin jirtu. Dura fixadha. Maal fixannan? Warahmatullahi wabarakatuhu. Alaikum salaam Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan mee fayyaadhaa ijoo? Maal taatan arrabbo? Maal taate naan jettaa? Waan nagootee yaa peentee atuu dhibeeytaa jee gaafa kan. Nagaa qabdanii fayyaadhaa Ustaaz? Ustaaza keenya waazii fi obboloonni kiyyaa Ustaaz Ibsaa, Ustaaz Gulchaa hedduudha obboleeyyan gubbaa gad jallatti hundi keessanuu Saya khiyya isin hundinuu mee baga nagaa jiraatanii Raanii, Ustaaz Dibroo, Ustaaz Jamaalii, Ustaaz Diinayaasii hundi keessanuu gubbaa gad jallatti. Akkana abbo. Baga jiraata isin jirran. Baga nagaa hannuu jiraatanii. Arra jaaluma kana taa'ee xiqqoo ishee jaaluma taa'eetiin baradhateeti. Ustaazaan gurbaa qalee sanii hafuura sirraa fudhate moo akkamisa? Khamini. Miskiina rabbi waldaa dheeyxee fuute gurra qabdee fidde. Ciqeessa hin baasee barsan. Hidii ol lallabaa oleeniyo. Lallaba barne sanuu charchii keessa dhaabbateeti waa'ee Phaawulos haasaa baroggaa gaafii takka gaafate intala takka gaafii. Osman deemuutiin dhagee sammaan sagalee guddisaa. Anuu shakkiin seenee barkaleessa. Sabuu Hamdiin Phaawulos nama kana gaaju hundee mangayyaa. Ola tirdeesmaan nagaami fayyaami jeetu. Fayya waan. Khoto seenii jennaan akkuma nama wantaa tokko gabaree sodaatu takka ta'etu manni fiiga anti yaaseenu jeetu na kafarsiisu. Noo khoseen. Haya. An Islaama kaduba wayi na feetani si feena jaanii wanti jennu. Phaawulos kun maaliin jee gaafate laal nama bareedaa nama ajaa'ibaa gaarii tokko naan jee. Asitti sheeni tokko immoo Yesuus akkana jaajee nan lallabate gaanillee carraa kannee fi kottu hayaa sheeka tokkotu kana naan jee mee dubbisan adda baafadheetiin walii charchii tana qara'aan jeen. Khalas asik qarata je seefin fidaa kitaaba seefin kanna haya dura sheekan gaafadha waan sanaddan abaasaa jeetiin fuudhee qabee naqe haa asitti haay ta'ee galee maal godhare tasaaniin dhageen jeeti isaan warra birriif yaa warra gartee koo hooloodhaa fi birriidhaaf yaa hojii ji'atti maallaqa fudhatannaan jee Ayo eenyu kanaaf masgiidii fudhatan jee masgiidii. Hay. Akkasii kitaaba keessan keessattuu maal waan dila takka jeeqa namichi inshaallah malaalla suuta. Itti fufaa Ustaaz. Bilbila na dhaame. One more message. I need you to share me your location. Akka UFO tan fa Ustaaz Hamdii. Inshallah ani buufi. Maal keeta nadira maal keeta UFO unknown flying object akkasaniitti nufa inshallah. You wanna kill me? No way. No, we are not among those who kill each other. Inshallah. We are among those who love Allah and His Messenger. Love you all for the sake of Allah. Thank you. Even if days come, we die together. This is what we learn. Alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة دولين أخي. ما كريستانا سني في دم مال كريستانا فيتني. أبو مواز. سوا بقى. كريستان تفلق